shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf shamarran biyya alaatti isaa jiraatanii biyya keessa isaa jiraatanii akkasumarree warri jaarsa qaban warri jaarsa hin qabne rakkina keessa jirra. Maaliif noo jettanii mirgi shamarranii baay'ee dhiibamaa jira Itoophiyaa keessatti. Mirgi shamarranii kan heerumanii akkamittan galee wajjin jiraadha kan jedhu yaaddoo keessa galaa jira. Kan hin heerumne immoo hin heerumu jedhee abdii kutatee taa'aa jira. Maalluu wayya. Harka fuune hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii koo jala jirtan marti nagaan isiniif haa ta'u. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan irra dhuftan yoo jiraattan subscribe like gochuudhaan na wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Amma dhuma viidiyoo kee irratti har'a qabadhee kan isinii dhiyaadhe waa'ee shamarranii waa'ee mirga keenyatti. Mirgi keenya baay'ee dhiibamaa jira. Mirgi keenya nu jalaa badaa jira. Mirgi keenya akka duunu akka bannu haadholiin keenya akka du'an Itoophiyaa keessatti samoona kana waan baay'ee nama sodaachisu abdii kan nama kutachiisu bakka shamarran odoon ta'uu baadhee kan nama jechisiisu yoggaa miidiyaa dhageenyu waan baay'ee nutti dhufaa jira jechuudha. Obboloota koo egaa ka samoona kana miidiyaa irratti akka argitanitti kan seerri furmaatan kennineef kan namni furmaatan kennineef dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo biraayis maaliif akka ta'e hin beeku furmaanni dhabamee jira jechuudha waa'ee shamarran biyya keenyatti irratti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Samoona akkuma beektan namoonni baay'een jechuudha du'aa jiru. Inni sababni isaan du'aa jiraniif waa'eedhuma wal fuudha jaalallee yookiin si fuudha yookiin immoo natti heerumuu qabda yookiin natti heerumuu qabdu akkasumallee warri ree fuudhanii of jalaa qaban kan ajjeesan dhageenyee jirra dhugaa dubbachuudhaaf. Tokko mucayyoo ganaa fuudhee waggaa hin guutin jechuudha garaatti otoo baachaa jirtu akkan informationii isaa miidiyaa kanarraa dhageetti mucaa xiqqaadhaaf suuraa ishee asirratti garaatti odoo baachaa jirtu ganaa heerumtee odoo waggaan guutin mucaa kichuu jechuudha waggaa 20 keessaa iyyuu guutti jedhee yaadanii abbaa manaa ishiitti ajjeese jedhanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkasumallee dhiyoo kana jechuudha obboleettii keenya I think maqaa isheetan irraa fadhee naannoo Sandaafatti maatii isheetirree burraayuu kottaa kan jiraatan jechuudha. Isheen irree akkasumatti ijoollee lama kan qabdu dura tidaarii kan qabdu turte tidaarii ishiisan hin taane fi biyya Wallaggaa dhalattuu biyya Wallaggaa Ibbeekii iddoo jedhamu akkasittan dhaga'ee achi kan dhuftee jireenya ishii fooyyessuudha jettee immoo abbaa manaa heerumtee wakara burraayuu kottaa erga dhuftee isa wajjin immoo walii galuu dinnaan ijoollee lama erga waliin godhatanii booda harkaa baatee addaan baanii jechuudha. Intalli kuni nama barateedha. Itoophiyaan Nigdi Baankii keessa otoo hojjechaa jirtu jechuudha. Ammas isa wajjin addaan baatee tidaarii ishii isa duraa wajjin addaan erga baatee ijoollee lama gurguddaa babbareedduu qabu addaan baatee jirtiin barbaadonne seeraan addaan baanii jiru. Garuu isaan addaan baatee doo jirtu ijoollee ishii guddifachuuf nama barate nama sirriitti huqatii qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka obboleewwan dubbatanitti jechuudha. Yaa ta'uti ijoollee ishii naannoo Sandaafaa iddoo jedhamu deemtee achitti Itoophiyaa Nigdi Baankii keessa otoo hojjechaa jirtu ammas gaafin jaalalaa nama biraatirraa nama qabeenya qabu baalasilxaaniirraa dhufeef jechuudha intala kanaaf. So ishiin ammarree hin barbaaddu turte jechuudha. Hin barbaaddu heerumuu hin barbaaddu kammarree. Oh my God. Barbaadu turte sin barbaadu jettee yeroo baay'ee mana dhufaa maaliifii maatiin ishii kan jiraatanii Wallaggaa garuu burraayuutti galanii jiru. Achi maatii takka hin qabdu jechuudha naannoo Sandaafaa sanii ijoollee ishii qofaa fi qofa fudhattee jiraachaa jirti mana kireeffattee to'i. Yaa ta'u malee namichi kun yeroo baay'ee gaafii jaalalaa hin dhiyeessa fi hin diddi jechuudha. Yeroo baay'ee fudhataman kennituu fi maaliifii ishiin hin barbaanne tidaariidha. Ijoollee lama qabdi. Ijoollee ishii lamaan san guddifachuu barbaaddeti malee jaalala kanaan booda hin barbaadu jettee keessaa baatee jirti jedhe obboleessi ishii akka haasaanitti warri ishii jechuudha. Anis kan warri ishii haasaanas isinitti himaa jira waan ta'eef. Erga diddee namichi kun yeroo baay'ee rakkisaa godinyaa poolisii qabdi isheen godinyaa poolisii dubaraa jechuudha. Isheetti ani kanaan dura nama lama ajjeesen jira kuni akka ishee eeggatutti naa himi jedhaani. Kazaa ishee poolisittiin kun immoo akkanatti inni nama ajjeeseen jira kanaan dura. Kanaafuu kun sirra ga'uu danda'a waan ta'eef please isa wajjin jiraadhu jettiin jechuudha.
maaliif intalli kuni kaayyoo ishii ijoollee ishii guddifattee iddoodhaan geessee akka ishii goobazii akka ta'aniif malee kanaan booda ishiin hin barbaaddu jaalala bakka jireenya barbaaddi ijoollee ishii guddifachuu barbaaddi ijoollee ishii barsiiste akka ishiitti goobazii akka ta'aniif barbaaddi jechuudha hin barbaaddu maaliif tidaarii ishii isa duraa sanarratti waan argiteef garuu hin oolleef baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. yaa ta'uutii malee intalli kun odoo kanaan jiranuu poolisiin kunis itti himteerti shamarradhaan poolisittiin itti himnaan diddee jaaladhu bakka bafsuun jettee diddee intalli kuni yaa ta'uutii malee namichi kun mana dirasii dhufa mana dirasii jechuudha ilaalaa achumaan qabdu obboleewwan kan jiraatan duraayyuudha mana dirasii dhufa ijoolleen hin beeku hin caqacca godhanii hin barbaadu jetti ishiini caqacciqiin akka jiru yeroo hundaayyuu hundatu beeka jechuudha namoonni hundi hin masakkaruuf jechuudha. haa ta'uutii malee namichi kun rakkisaa yeroo baay'ee tadagaagame akka ajjeesu gisee ishiin hojiidhaa baate mana baankii tirree halaaftiidha waan ta'eef jechuun dureessa waan ta'eef hin dhaqa birrii akka nama baafatu fakkeessee achi tirree dhaqeessu sodaachisaa ture kana hunda hin beeku inni poolisittiin hin beekte jechuudha nama ilaala namni maaliif kan hunda odoo beektu poolisii taate nan ajjeesa jedhee odoo ishiitti himu akkamitti namichi kun waa feete haa ta'u seeratti himuu wallaalte ani dhugaa poolisii sanitti baay'een gaddi dhugaa dubbachuuf maaliif yeroo san itti himuutu irra ture jechuudha poolisittiin mana seeratettirree waan taate godhuu qabdi malee akkasitti cincaallistu nama nan ajjeesaa jedhee ishiitti himu sanuu poolisiitti makkoo poolisiidhaan talittiin ilaala. haa ta'uutii malee guyyaa tokko intalli kun naannoo Finfinnee dhuftee salxanaa qabu jechuudha. Salxanaan maal jedhama? Salxanaa qabu jechuudha. Achi yeroo baatu guyyaa sadi ijoollee ishii raffistee ganama deemte isaan biraayi akka mucaan jedhutti yeroo achi deebitutti guyyaa sadasan xumurattee yeroo ishiin deebitutti naannoo taaksii ishiin irraa buututti shugguxiin hin hafne billaan hin hafne gamadiin fo'aan hin hafne kan namaanudhanii hunda ishii qopheeffateetoo eegee ilaala intala kana jechuudha achirraa banan kottu raatasi gaabbazaa dheennu hin barbaadu ijoolleen koona eegaa jiru jettee hindide harka qabeeraate makiinaa keessa galchee fuudhee mana hoteelaa geessee yeroo mana hoteelaa geessus haati hoteelaa hundi hin laalu jechuudha waan akkasitti olii gadi ishii goggodhu jechuudha kazaa hoteela seentee nyaata ajajee achi kaatiraatti akka nama harka dhiqatu goddanyaa obboleessa ishiitu jira achi jechuudha sandaafaa keessatti dawwalte eessa jirtaa akkan iddoo kanaan hoteelan jira na ordinaa dhufuu dandeessaa naan miin jiru anis fagoon jira jedheen innis jechuudha odoon yeroo san qaqqabeef yookiin intalli kun hin baate yookiin waan taate ilaala. haa ta'u malee ammas haati intini jirtu sun hoteelaa sun laalatan jira jetteedhaan. Maaliif yeroo sanuu yoo akkas godhu maaliif akkana goota jedhanii itti dhiyaatanii maal ta'uu gaafate namni maaliif hauree walitti ta'e bayyeessuus sim dhugaa dubbachuudhaaf akkamitti namni tokko akkaatti yoo tangalaatu yoon akkas yoon gottotee galchu yoonni kana godhu erga ishiin duutee kan masakkaraniif erga ishiin duutee biyya biraatii deema dhufanii kan oduu odeessan maal ta'a yeroo nafseen keessa jirtutti yoo qaqqabaniif nama tokkoof namni tokko dursa otoo hunduu maal olii qaqqaban maal ta'a dhugaa rabbi kan hunda yoo godhu hin laalti namichi sunis hin dhufu jedhee bakka amma nyaata isaanii erga nyaatanii raawwatanii birrii gadi fuudhee kara birrii 3,000 kiisii keessaa jechuudha ishiin amma inni birrii kaffalutti akka nama harka dhiqatu goote halkan qixxeedha laal naannoo sa'a 3 Itoophiyaa hin beektu sa'a 3tti halkan keessaa baay'ee dukkana akka biyya kanaa waliin biyya birraa baminaa miti isa keessa dukkana san keessa kuttee fiigdi hin laaltan marree haati mana hoteelaa sun achii qabee gottoteet makiinaa keessa kaa'ee maal godhaa fuudhee deemee iddoo bo'iin jiru iddoo bineensi jiru waraabessi jechuudha iddootti baay'atu geesse of bukkee teechise itti tokkosee ajjeese jechuudha erga ajjeesee booda maal godhe akka namni hin argine gadi buuseetoo bo'ii keessatti gate bo'ii san keessaa bineensi waraabessi jechuudha ishii nyaateetuu fixee lafee ishii fi uffata ishii qofatu argama ilaalaa kana ijoollee koo dan dhufaa yaraata hojii nyaanna jettee itti dawwalte ijoollee ishii 2 qabdi ijoolleen odoo ishii eeganu ganamarree mana barumsatti dhageedhe mucaan edaa namni nama ajjeesee akkasitti jedheeti mana intinitti naga'e jedhe yaa ta'u malee ammarree jechuudha namichi kun namoota obboleewwan ishee jechuudha obboleewwan isheetis irree hojjetaa mootummaati baay'ee sodaachisiisaa jira ammarree hin qabamne namichi sobanii FB irratti qabame jedhanii olii gadi oofu jechuudha hin qabamne ammarree sodaachisaa jira isaan jechuudha isin ajjeesaa keessii dhaqna jettanii ana barbaachistu taanaan isin ajjeesaa jedheetoo lubbuu namaa amma waraabessa nyaachisutti ga'ee jira jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti ilaala
akkasumarree mucayyoon amma duute kuni odoo hoggaan guutin duute kuni garaadha odoo qabdu garaatti wajjiniin ajjeese jechuudha abbaan manaash. Ishii kuni maal jetture abdii akkamiin nutti horona warri abbaa manaa qabnu warri abbaa manaa hin qabne warri kara fuulduraatti daarii hawwinu moraarii keessanitti mee maaltu isinitti dhaga'ama miidiyaa kanarra yeroo laaltanii batalee እንደውም ani maal seeteeni baay'ee kana sodaadha ijoollee ganaan heerumne jiru miti bakka molaarii isaaniitti kan tidaariidhaaf qophaa'an wanta addaatiif qophaa'an sammuu isaanii jidduutti jechuun bakka molaarii isaanii baay'ee cita jechuudha kana yoo ilaalan bakka jechuun haasaa adda addaa namoonni bakka qananii addunyaa hin argitu maal akka ture maal akka haasa'e obboleessi ishii dhugaa waaqayyo innaa kana anis borkuun nama muddataa laata kan jedhan jechuudha warri ganaan heeruman warri immoo amma heeruman irree biyya arabaa jirru kun abbaa manaa keenya yoo galle maaltu nu muddata kan jedhamu tokko abbaadhuma manaa kee gaarii kana si shakkisiisa bakka እግዚአብሔርን si shakkisiisa bakka bara akkamii keessa akka jiru mootummaanis maaliif akka furmaata ittiin kennin namootuma tokko namoota akkas godhan mirga shamarranii dhiiban ijoollee daffaran akkasumallee argitanii jirtu mucaan haati dhalte haadha ji'a 9 garaatti sabaattee ji'a waggaa meeqa waggaa 3 yookiin waggaa 4 wajjiniin albaatii isaa fincaasaa irraa dhiqxee isa guddiste harsiitti yeroo mucaan qaleetu lafa sakaa argitanii jirtu kuni maalinni isaan hundu haadholiin irree shamarra hundarraa ka'aa jechuudha. So kun yoo laaltanii abdii akkamii qabduudha meeni bakka abdiin akkamii bakka jechuun kara fuulduraa maal shamara ta'uun keenyaayyuu amma jibbinutti nu ga'aa jira. Miidiyaa irratti ilaallee yookiin sobaa miti kun waan dhugaa waan arginuudha. Argitaniirtu haadha ishii jalaa qalee obboleessi waan ta'aa jirtu mucayyoon obboleessa akkasitti mana yaalaa keessa galee. Carraan shamarranii ganaa heerumanii akkam ta'a carraan immoo warra heerumanii jiranii maaltu ta'aa jira maal rakkatiree amma mee seerri erga jirretti seerri waan tokko ergatti hin kenninetti baaseeti waaffeeti godhee waam baaseeti qalee waam mirga keenya akkamitti kabachiifachuu dandeenya yoon barbaadamnu hin barbaadnu jedhanii jalaa ba'an akkas nama godhu asiidii fuulatti nama naqu. Mirgi shamarranii eeggamaa mirgi shamarranii fi dhiiraa Itoophiyaa keessatti tokko jiru malee tokkoyyuu wanti godhee hin jiru. Kanarratti immoo mootummaan jiru kamiyyuu maaliif furmaata ittiin kennina maaliif mirgi keenya maaliif dhiibama mirgi shamarranii biyya Itoophiyaa. እግዚአብሔርን ani baay'een gaddee baay'ee nama sodaachisa. Kana waaqayyo rabbumatti kennanneetu innumti furmaata nuuf haa kennu innumti seera nuuf haa ta'u malee seerri shamarran biyya Itoophiyaa eeguu hin jiru. Ijoolleen meeqa daffaramanii ijoolleen meeqa qaqqalamanii. Amma maatsanii isaaniitirri qaqqalamanitti kan ga'e baay'ee argineerra miidiyaa kanarratti furmaanni tokko argine agarra. So keenya rabbi geetan nuufaa seera nuufaa baasu malee seera namarraan eegnu seera isaa barbaadu. Saabirin baay'ee tokkoon gaddee shamarrummaa kootti maaliif waaqayyo waan nu huume garuu nu malee hin jiraatu akka warra dhiiraa odoo nu jiraachuu baatee tabbaa isaanii hin jiraatan isaanirree. Hundaa miti jiru namoonni gaariin garuu kan immoo akkasii kun baay'ee bakka baay'atanii jiru. Kana waaqayyo immoo irraa nu haa baraaru. Yaan inni irra qadhadhee isinii dhiyaadhe kun isinitti tole laayikii koomentii naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Amma dhuma viidiyoo kanatti warri wajjin turtan baay'ee kabajamaa naaf ulfaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura.